Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube Aliidhaan mimmi haadha nama tokko isin beeksifna. Namni kun akka argaa jirtan kana maqaa isaa isinitti himaa. Daa'imaa garuu umurii kanaan of barsiisaa, obboleettii isaallee hin barsiisaa. Akkasumas barnootaan illee baay'ee culleedha. Gurbaa kan isin barsiisaa nu wajjin tura. Maqaa keenya jedhu mami? Amir Saalaa. Amir Saalaa. Mami waggaan kee meeqa? Waggaan koo 15. Kutaa meeqa baratta? 10. Mami amma akkamitti jiraataa jirtaa? Maatii wajjin jirta moo maatiidha wajjin qophaa jiraatta? Lakki maatiidha wajjin hin jiraadhu. Qophaa akkuma kootii mana kireeffadhee obboleettiin kan koo magaalaa Finfinneetti barataa turte. Amma wajjin Raamadaanaaf dhuftee wajjin jirra jechuudha. Ammas takka turtee deemti Raamadaanni baanaan. An qophaan jiraadha jechuudha. Qophaa kee mami akkamitti jiraattaa? Nyaanni sin rakkisuu, barnootaan barattaa miti? Tuma akkas ta'ee jiru. Hojii nan hojjedha. Caammaa waan arge xaraguu nan hojjedha. Bakka isaan of danda'uun dadhabu jechuudha. Bakka waan adda addaa kana ofii hojjechuun dadhabu. Guyyaa tokkos bakkee bahee nyaadha jechuudha. Mami barnootaan baratta miti? Kutaa meeqa? Kutaa 10. Of barsiifta moo namatti gargaaraan baratta? Araakii of hin barsiisa. Maal hojjettee barattee of barsiista mami? Listiroon xaragaa kanaan kan darbees nam tokkos na jaallatu. Jara biras yoo waa gaafadhe naaf kennu. Kanaafuu bakka wanti natti hidhate hin jiru. Umurii kana mana kireeffattee kaffaltaa? Eeka dirqama ka. Badaa nama dhiba. Jechuun amma mana keessatti yeroo barnoota dhaqxu birrii nama rakkisaa, namni guddaan gizeen kun gizee kireeffatanii jiraatan miti. Kana akkamitti dandeesseeti? Kana akkamittan danda'ee kana hunda bakka rabbitu beeka. Kana caalu waan bichaa amma nu hojjedhu jiras ati qaniinati jettees dhufee beeka. Hin darba jedhamnaan bakka rabbitu jira. Haraatu nyaatiin ooleen beeku alhamdulillahi rabbil alamin. Amma kutaa 10 baradhanaan jetteetta. Mamee gara booddeetti kana booda barachuudhaaf sitti waan cimu fakkaata moo kana hin baata sagara fuulduraa kana? Indoom kan cimu kanaan dura ture amma kutaa 10tti waan ture kutaa 7, kutaa 6, kutaa 8 sun badaa cima ture. Yeroo sana mana kireeffadhee galuudhaaf gizee rakkataa ture hojiin qabu ture. Amma koo Inkwaan cimoo miti namayyuu nan barsiisa nama akka kooti. Waaw. Amma mamii obboleettiin keellee akka jirtu si bira jirtu dhageera. Gwaadanya obboleettiin kee akka si bira jirtu dhageera. Jara kana eenyutu bulcha? Si moo of danda'aniiti? Ammitee maazariinis akkuma jedhame biyya alaa jirti. Nu gattee gadeemtee turteetti. Ammatee isiin baay'ee nu gargaarteetti laa. Isii jarri gara caaluun na biran hin teenye ture dhiyeenya eebbifamani. Ammas hojii barbaacha bakka sa'aatiin qanii jara gaara dheerumuunis wanta akkasiis jira. Ammaas jira nutti garuu hojii kootiin bulchaan ture alhamdulillah. Yeroo sana jiraataa turre hojiidhuma kootiin hojii hin qabne ture jarri. Amma garuu ammatee ofii jaraatii maazariin erginaan ammatee isiinis achitti rakkataa jirti. Bakka waan isiin ergiteen as beezaa waan danuu kana bitannee isaan jiraachaa jirra jechuudha. Anis gara caaluun birrii nama hin qabu hunda isaan baasa. Raamadaanni eega galeeyyi malee kun kanaan duratti ana ture jechuudha. Mamee amma abbaan kee haati kee biyya alaati abbaan kee si gargaaraa akkami mamee? Abbaan koo lubbuudhaan jiru? Jiru lubbuudhaan jiru abbaan kan koo waa tokkollee yoo rakkadhe lubbuu isaayyuu naaf kennaanii ta'uu fidide malee hunda keenya iyyuu walitti qabee barsiisuun isaaf harka qallate. Bakka jechuun inni warra fuudhee jira. Warra saatii wajjin jira kanaafuu immoo hin ta'u beektamti. Waggaa meeqatti mana kireeffate jiraachuu jalqabdeeti? Waggaa meeqa yeroo sanaati? Yeroo sana bakka kutaa 8-9 jalqabeen. Waggaa 13 yeroo sana jechuudha. Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda? Gara fuulduraatti kanan ta'uu barbaadu dooktarii ta'uun barbaada. Akkuma dooktarii isa nama akkamutu hin ta'in beekaa jechuudha. Dooktarii beekaa ta'uun barbaada. Dooktarii nama akkamu beekaa bakka jira miti amma dooktar Zaakir, dooktar Abiy kan akkasii beekumsa jaraatiin dooktarii kan jedhamamtu jiru. Garuu mamee maaliin immoo hojii hojjechuu barbaadda mamee? Amma fakkeenyaaf gaazexeessaa dhamtee atoo maal ta'uu barbaadda mamee? Isin sun dooktara dabalataa isa kennamuudha. Garuu maaliin hojii keessa galuu barbaadda? An saayintistii ta'uun barbaada. Xannoon barbaada waan adda addaa kana beekan baree booddee intaniidhaa ibsuu jechuudha waan hin bareessan. Wow. Galatoome. Shi galatoomi.